Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa galoo shooti. Egaa akkuma beekamu torbanii kan simbiraan ga'u anopoleessa keessan Galataa Abdiisaati. Maarraa irras keessumaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Turtiin keessanii amma dhumaatti kana wajjin ta'uun siin jedha. Keessummaan koo har'aa nama isin baay'ee jaallattanii miidiyaa garaagaraa irratti kan argaa ooltanii gama tajaajila isheetiin keessumaa ijoollee keenya gargaaruutiin ijoollee keenya bukkee dhaabbachuutiin gahee guddaa ba'aa kan jirtu obboleettii keenya faarfattuu Liidiyaa Darrasee. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegde. Waamicha keenya kabajuutiin asitti tola jettee argamu keetii guddaa si galateeffachaa. Garuma kallattiidhaan gara gaaffii keenyaatti si dabarsaa. Maaliif namoonni keenya yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraa irratti si beeku waan ta'eef baay'inaan si beeku. Baay'inaan keessa baay'inaan si beeku. Faarfachuutiin irra caalaatti namoota keenya immoo gargaaruutiin ijoollee keenya faarfannaatiin bukkee dhaabbachuutiin gargaaraa jirtaa gargaaraa turte. Mee ati gaaf Finfinnee kan dhuftee ijoollee taatee yookaan immoo xiqqoo taateetu as gara Finfinnee keessa dhufte biyya dhaloota keerraatiin afaan Oromoo dubbachuu akkamitti hin dandeesse? Komiin jiru maayinni afaan Oromoo hin dandeessuti waan jiruufi isuma kanayyuu dubbachuu akkamitti dandeessi ati? Wayimmoo akkamitti barte? Iyyiin akka ati jettee Fichee magaala Fichee jedhamu keessa dhaladhee baay'ee xinnoo ta'een dhufee asitti waggaa 8-9 ta'een dhufee garuu maatiin koo Oromoodha mana keessaa hin haasa'u. Ani immoo eenyummaa koo baay'een jaalladha. Oromiffaa baruu baay'een barbaada. Yaalaas so practice nan godhadha yeroo baay'ee so amma baqa. Haasa'an jira. Ati Oromoodhaaf? Eeyyee. Sabboontuudha. Salma keessaa? Yaa. So baqa baruun barbaadaa nan jaalladha baqa. Yeroo hundumaa qooqa haaraa yeroo dhaga'u isa practice godhuun barbaada. So qooqa koo fooyyessuu. Dutti dhufte. Eeyyee. Kana jechuun fedhii qabda baruuf. Jalqabaa mana keessa afaan Oromoo dubbatama moo afaanota biraati? Lamaanuu dubbatama. Garuu maatiin koo mootummaa keessatti hojjetu. Hojii mootummaa. Hojii mootummaa hojjetu. Dirqama Finfinneetti Amaariffaan haasa'u garuu manuma keessaa hin haasa'u. Lamaanuu haasa'ama. So nan dhagaa sirriitti nan dhagaa garuu dubbachuun xiqqoo. Eeyyee. Na rakkisaa ture. Ammas nan rakkadhaa yaalaan jira. Amma baay'ee. Homaan jedhu. So jira akkuma. Sana keessa dubbachuutti of guddisaa dhufte. Eeyyee. Yookaan immoo itti guddatte dubbachuutti. Amma fooyyeffattee taate akka duraarra. Homaan jedhu. Homaan jettu. Mee gama faarfannaatiin gaammati namoota jechuun faarfannaa afaan Oromoo hojjetan baay'ee bukkeetti hin argamta gargaaruutiin jechuudha fiit gochuutiin namoonni baay'een si ilaalu si argu akka waan ati dandeessutti si beeku baay'inaan walakkaan immoo akka ati dandeenyettis hin haasa'ama. Faarfannaa afaan Amaariffaatiin hojjette tokko jira kan kee kan ta'e jechuudha. Afaan Oromoo hojjechuu irratti maaf xiyyeeffanne? Dur albamii tokkoon qaba Amaariffaati. Akka carraa tajaajila keessa Oromiffaatiin galee akka carraa galee Wandimmoo Kabbada beektaa miti isa wajjin tajaajila baanee ani durus Oromiffaa nan faarfadha sagantaa irratti. So sagalee koo argee baqaatii albamii korraana gargaaraa jedhee inni. So Daawit Lammii bukkee deemnee albamii isaa guutuu anu ajjabee yaadattaa miti. Ana abjuun argee. Albamii isaa guutuu nan gargaare. Isa booddee baqa tajaajila kana keessa bal'inaan galee. Afaan Oromootiin tajaajilatti? Eeyyee. Garuu ani Amaariffaatiin waan baradheef barreessuu hin danda'u. Erga dheebuu afaan Oromoo dubbachuu yookaan immoo haasa'uu qabaattee baruu qabaattee
faarfannaa ittiin hojjechuu maaliif yaalle maaliif kana gaaffii kana si kaasaanii warrumti sirbitoonni iyyuu barreessanii fi kennuu haa ta'u shaakalanii dubbachuutiinis maaliinis haa ta'u Oromoo afaan Oromootiin hojjechuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennanii jiru jechuudha. Ati hoo maaf hin goone kana maaf yaalle? Baay'een yaada garuu akkasiin jedhee ani Oromiffaa barreessuu hin danda'u. Maaliif Amaariffaatiin baradhe. So Amaariffaa faarfannaa Amaariffaa kollee hiikamee ture garuu bakka satisfaayin aan goone jaallanne. So amma garuu albamii tokkollee amma jalqabeera Oromiffaatiin guutuu. Eeyyee yaalaan jira. Isa fuulduratti garuu viidiyoo tokko durseen hojjedha. Isa booddee immoo albamiin hojjedha. Kuni gara fuulduraatti jira. Kana kan inni si kaasee fi amma namoonni afaan Amaariffaatiin faarfannaan isaanii baay'ee dhaggeeffatamee fi amma immoo gara afaan Oromootti fakkeenyaaf kaasnee yoo ilaalle faarfattoota keessaatii namoota baay'ee maqaa dha'uu danda'anii sirbitoonis akkasuma kanaati. Ani siin jedhee fi barreessanii kennaniif iyyuu shaakalanii iyyuu afaan Oromootiin hojjechuu irratti xiyyeeffannoo kennanii jiru. Maaliif jennaan saba bal'aa jira kan dhaggeeffatu. Sabni keenya akkuma beektu saba baay'ee bal'aadha. Ati kana gochuu dhiisuun kee tuffiin fakkaatu? No, akkas miti. Anis eenyummaa koo baay'een jaalladhaas jedheera. Baay'ees nan barbaada. Faarfattoota wajjin baay'een haasa'eera. Faarfattoonni baay'ees bakka amma yeedaloo fi walaloo isaa bakka siin kennaa hin faarfattaa naan jedhu garuu naan jedhu hin raafatu. Ani nan faarfadhaa yoo. Utuu si kennanii? Eeyyeen. Utuu hojjetamee si kennamee? Eeyyeen nan hojjedha. Garuu ofuma kootii nan hojjedha jedhee yaalaan ture. Faarfannaa koo hiikamee ture. So piroosesii kanarraan ture. Amma garuu murteesseera. Jibbinsa afaanichaa hin qabdu moo qabdu? Yesuus hin qabu. Kana jechuun erga fedhii isaa qabaattee irratti hojjechuun dirqama sirra jiru waan ta'eef. Maaliif ati akka dhala Oromoo tokkotti afaan keetii aadaa kee wajjin wal qabsiistee ergaa si keessa jiru saba kee bira geessuun dirqama keeti waan ta'eef. Yaalaa jirtamoo sirrii masaa fedhiin isaa amma si keessa du'ee jira. Maaliif waan si rakkiseef? Nan rakkadhe malee baay'ee qooqa Oromoo saba Oromoo nan kabajaa nan jaalladha. Eenyummaa kootii akkaman of jibbaa. Akkaman yaadamu. Gaaffii kana kanan si kaasee fi faarfattoota afaan Oromoo faarfatanii wajjinii rileeshinii ati qabdu baay'ee bal'aadha. Gama Amaariffaan faarfatanii baay'inaan yoo arguu baadheeyyuu as gama keenya ijoollee faarfattoota keenya bukkeetti baay'inaan si beekna si jaallanna. Gaafa kana ilaallu akkuma anis komii qaba akkuma warra kaanii maal jennaani kan kee kan ta'e afaan Oromootii kan of danda'e maaliif hin hojjenneen komii alaan jirudha jechuudha. Aanna dabalatee. Bakka sababuma kana malee jibbuu miti tuffachuus miti baay'inaan jaalladhaa nan barbaada yaaleeraas baay'ee yaaleera akkansin jedhee faarfattoota baay'ee bakka amma siin kenna yeedaloo amma sirreesseera naan jedhu garuu Atau gara afaan Amaariffaa faarfachuurraa gara afaan Oromootti kan dhuftee fi waan quuqama keessa keetii yookaan Oromummaa waan sitti dhaga'amuuf immoo dhaggeeffattoota barbaacha dhufaa jirta. Miti. Eenyummaa koodha. Durus sin jedhe kan Magarsaa fa'aa kan Phaawulos fa'aa sagantaa irratti nan faarfadha. Kan Phaawulos haleluuyaa naam kan jedhu Amaariffaatiin wal makee nan faarfadha durus. Bakka angidi waaqayyoo jedhe immoo saba kana wajjin akka tajaajilu carraa naa kenneera. Kun carraa guddaadhaanaaf malee durus albamiin qabaa nan hojjedhaa nan tajaajila magaalaa Finfinneettis Finfinnee alas nan tajaajila waaqayyoon na gargaaraa jira ture. Afaan keetiin saba kee tajaajiluun carraa guddaadha. Carraa guddaadha. Gaaffii kana kan si kaasaa jiruuf maanni akkuma siin jedhe afaan Oromootiin gaafa faarfatanii yookaan immoo ergaa isaan keessa jiru afaan Oromootiin saba kana bira geessifachuudhaaf namoonni gaafa kaka'umsa isaanii ibsatan maanni kan itti irraa hubattu yookaan immoo kan itti irraa dhageessu maanni dhaggeeffattoota baay'ee jira. Afaan Oromootiin kan dhaggeeffatan dhaggeeffattoota baay'ee. Sabni kun bal'aadha waan ta'eef jechuudha akkuma si kaasee sana barbaacha kan dhufan jiru. Fedhiin kee isaan sana wajjin walitti hidhamaadha moo eenyummaa makii keessa kee waan jiru wajjin wal qabatee isa dhufedha kanii afaan Amaariffaarraa gara afaan Oromootti of naannessite. Maaliif faayidaa waan ta'eef barbaadu jiru jira moo jira? Miti akkas yaadeen dhufne akka carraan dhufe akka dursin jedheera
wandee wajjin tajaajilee Daawit Lammiifaa Mangeefaa wajjin na barsiise wal na barsiise. So isa booddee ani immoo barumsa irra ture. Baay'ee tajaajila irrattis yeroo balleessu jechuu kooti maal yeroon qabu ture. Yeroon qabu ture. So garuu naa bilbiluu bakka nama kana gargaarii naan jedhu barumsa alan deemeen tajaajila irratti yeroo kennita. Amma garuu guutummaan hojii mootummaas qaba ture. Barumsa koos xumureera. Amma bal'inaan tajaajila malee durus fedhii qaba. Fedhii tajaajilu moo fedhii hojjechuu? Fedhii tajaajilu. So akka carraa asitti galee malee waaqayyoos kana carraa kana naabanii malee ani bakka baramuu beekamuun barbaada jedhee as hin galle. Yaanidha. Yaadeen dhufne. Dura faarfattuu ta'uuf fedhiin qabdu? Isammaa dirqama albamiin qaba. Itti yaadne waan jettifanii. Miti baramuuf beekamuuf jedhee saba kana keessa tajaajiluun jalqaba. Dhaggeeffattoota barbaacha afaan Oromootti naannoon karaa bira. Eeyyee akkasuma. Ani durus Amaariffaatiin nan faarfadha. So kana jiru. Atamma dizaayineeraa jedhamta. Akka nama tokkotti hojii kanarratti ogummaa kanarratti hojjetta. Hojii kana hojjechuuf kaka'umsi kee maali? Hojii kana keessas kan galee akka carraati. Barumsa koo digirii tokkoffaa kan xumure public health digirii tokkoffaa koo. Isa lammaffaa immoo teolojiin baradhe. Teolojiin waggaa tokko barsiiseera hojjedheera. Garuu ani faarfattuudha. So tajaajila kanaaf yeroo kennuuf qaba. Yeroo kennuun qabatte. Yeroo kennuun qaba. Yeroo biiroo keessaa yeroon hojjedhu sa'aatii 2 nan gala birootti sa'aatii 11 booddee immoo nan ba'a. Yeroo faarfannaa yeroo kadhannaa baay'ee na jalaa fudhate. So biiroo keessa hojjechuun jechuudha. Even bakka tajaajila fillee ba'uun danda'u. Bakka boqonnaa koo isa sanbata guddaa qofadha. Ani immoo yeroo utuu hojiin jalqabin bakka yeroo koo fudhadhee nan ba'a kifla gariitti nan ba'a nan tajaajila ture. Garuu hojii ergan jalqabe yeroo tajaajila koo na jalaa fudhate anis bakka naan hin taane. Isaan booda hojii mootummaan dhiistuutti dhiiste. Dhiisee bakka dhiistee gara tajaajilatti. Amma faarfattoota immoo yookiin immoo tajaajiltoota immoo qarshii qabuun dirqama. Qarshii qabaachuun dirqama. So amma akkasumatti hojii koo dhiisee akkasumatti ta'uu hin barbaannes. Sana keessa gara dizaayinerummaatti galtee. Garuu durus bakka jedheetuma nan hodhaa. Nan sirreessaa kat godhee maqaa. Hojii tajaajila kee bukkeetti hojii uummachuun dirqama akka sirra ta'etti yaaddeetu gara hojii kanaatti galte. Gara hojii. Hojii kana hojii wal qabsiistee mati yeroo baay'ee maayinni komiin jiru uummata keessa maaltu jira. Rakkoon dizaayineroota bira akka jirutti uffata aadaa wajjii wal qabsiisanii uffata aadaa isa ammayyaa kana wajjii wal qabsiisee fedhiin nama akkuma jirutti jiraate yoo qullaa mul'ate malee uffanni hin bareedu jechuudha. Uffata aadaa wajjii wal qabsiisanii hin ammayyaa jedhanii qullaa mul'isuutti dhufamee jira jechuudha. Inni kun akka komiitti ka'ee jira. Akka dizaayineraatti maal jettee ati sagan? Akka dizaayinar ta'uun eeyyeen waan haaraa hojjetta. Garuu yeroo nu modify goonu maalat dirqama miti. Qullaa ta'uun kaalcharii keenyas miti. Akkas faashiniidhaa hin bareedadhameetu. Kuni keessa bayamee gara safuu cabsuutti deebi'amaa jira. Kuni komii miidiyaa irrattis ka'uudha. Saba keessaa, waldaa keessaa, alattis gaafa haasamu jechuudha. Ati yoo akka nama hojii kana kun ogummaa kana qabuutti maal kaastame kana? Hojii koo beekamaadha. Ani waan akkasiin hojjedhu. Modify nan godhadha. Aadaa koo bakka nan bareecha. Garuu
bakka aadaa keenya garuu Hin cabsuudha. eeyyeen Akka amma aadaan cabsunetti modifaayi nan godha. hojjedha eeyyeen malee koomii waan akkasiis naaf dhufee hin beeku. Ani seeraan hojjedha. Seeraan hojjedha. Eeyyeen maaliif seete ani tajaajiltuudha faarfattuudha sagantaa irratti nan ba'a akka nama waaqayyottis nan yaada. So wayaa uffata ani hojjedhu seeraa qaba. Ilaaluu dandeessaa fakkeenyaaf kan namoota baay'ee hojjedheera. So bakka walumaa galatti seera qaba. Kanaan naamanus ani qullaa deemuu naamanu. Kana si kaasee fi dhufanii akka komiitti sitti himuudhaan yoo baataniyyuu warra diizaayinoota ta'an bira rakkoon jiraadhame komiin ka'a. Akka waliigalaatti jechuudha. Kun si bira gahuudhaan yoo baate jechuudha. Info yeessinaadhamee uffata ammayyaadha jedhameetu amma qullaa mul'atutti gaamuun sun sirriidha moo sirrii Sirrii miti. Sirrii miti. Sirrii jedhee sinaamanu. Kanaafuu warra kanaaf ergaa maalii qabda? Aadaa keenya bal'aadha. Uffata keenyaas seeraan uffatamuu danda'a. Modifaayi yeroo gootu qullaa ta'uun dirqama miti. In bareedus nurraan bareedu. Speeshaali immoo saba kiristaanummaa keenyaa in ibsu. In ibsu. Eeyyee in ibsu. So seeraan uffatamuu seeraan abdeet godhuu dandeenya rakkoo maal? Rakkoo hin qabu. Hin qabu. Amma gaa maaliif ka'umsa gara hojii kanaatti kan si galchee wajjin gaaffii wal qabatuun si kaasaa jira. Maal jennaani sagantoolee garaagaraatti gaafa agartu ati uffata aadaa wajjin wal qabsiisanii hin ammayyaa'e wanta jedhamu kana wajjin wal qabsiifame yookaan waan qullaa mul'isu yookaan ciccitaa yookaan maal ta'e kuma kana ta'e bareedee waan as bahu muraasa malee jijjiiru inni kuni hin ammayyaadhamee akka saba keenya keessa jirutti yoo akkas ta'e malee hin bareedudhamee sammuu nama akka waan fudhateetti ilaalamaa jechuudha. Inni kun karaa kamaaf hooyyuu sakana yaaddee kaastee ammoo ati sakana sirreessuudhaaf jalqabdee moo hojii uummachuu waan sirra jiruuf immoo yaadota kana wal bukkee kaasiiti sun akkamitti fooyya'uu danda'a? Maal seeti ani nan sirreessaa jedhee yaade miti ani bakka hojii uumuuf jedhee yaade bakka hojiidhaa jedhee jalqabe garuu akkasumatti miti durus fedhiin qaba ture. Jalqabumayyuu bakka carqii nan muraa nan hodhaa sirreesseen uffadheen deemaa bakka neecharuma kooti. Isa qofa immoo amma waan jiru maal yaaddaa yoo naan jette immoo akka amma jiru kanatti jechuudha. Maal seete amma nu global maal jedhama? Influenced bakka we are influenced. In laallaa bakka dizaayineroota biyya ala keessa jiru. Akka addunyaatti kan ta'an. In laallaa maal hojjetanii inspire nu godha. Garuu isa fudhannee asitti directly fudhachuun hin qabnu hin danda'amu. Maaliif nu seera qabna, kaalcharii qabna. Itoophiyaan Oromoon kaalcharii ofuma isaatii qaba. Isaan kaalcharii isaaniitti hojjetaniiru. Nu immoo kaalcharii keenya speeshaali immoo kiristaanii yoo taane waan safuu qabu waan aadaa keenya wajjin waliin cabsanii waan amantii keenya immoo dhiitamee sana wajjin wal qabsiisanii hojjetamuu qabaadha. Akkas yaada malee sirrii miti qullaa deemuu of mul'isuu akka kiristiyaan akka seeraattis akka kiristiyaanummaattis nu wajjin deemu akkasis hin hojjedhu. Ati gaamati tajaajiltu hojii kana of bukkeetti tajaajila kee bukkeetti humti hojjetaa jirta. Warri unuuf tajaajila keenya bukkeetti homtuu hin barbaachisu barnootas nan qaqqaba hojiis tiyyaadha warra dhanii fi boodatti warra harkifatan kanaaf yaada maalii qabda yookaan immoo ergaa maalii qabda? Maaliif jennaan faarfattoonni keenya baay'een isaanii koomiin irra jira. Faarfattoota keenya baay'ee irraa yoo gama barnootaatiinis gama hojiitiinis akka koomiitti wanti ka'uuf jira. Sirriidha. Isa kana yaada maalii qabdaati? Tajaajiltoota keenya Waaqayyoon nama eebbisaa jedhee yaada. Garuu eebba Waaqayyoo
directionii adda addaatiin dhufa. Isa baruu waaqayyoo ani maal akka godhuun barbaada jedhanii yaaduu qabu. Waaqayyoo yoo barbaade tajaajilaan eebbisuu hin danda'a sirriidhaa jechuu koo miti. Garuu waaqayyoo kana dhiisii hojii kee dhiisii bakka ana qofa tajaajilu yoo nun jenne maaliif of hin dandeenyu maaliif hin hojjennu maaliif waldaa qofa eegna. Of gargaara waldaa jechuun saba kana tajaajila. Negative side qaba. Akkami tajaajila keenya qarshitti lakkaa'uu jalqabna. Kana maaliif ani tajaajileera kana maaliif na kennitanii amma kana mana lattanii jechuun qabnudha waldaatiin. Jechuu jalqabna yoo waldaa qofa eegne. Yoo hojiin warra kan jiraanne waan hojjennu yoo hin qabaanne gana waan waldaan nutti hidhatu eegnaadha. Sun hafuuf maal ta'uu qaba? Hojii hojjechuu qabna. Hojii hojjechuu qabna. Garuu waldaa keessa kaffaltii yoo jiraate inni sirrii miti jechuu koo miti garuu waaqayyoo maaliif isaan akka waame isatu beeka. So ani gin akka koo garuu tajaajiltoonni of yoo danda'anii of yoo hojjetanii gaariidha jedhee yaada. Mee dhumarratti deemaa jira amma gaaffiin keenyas gara dhumarra jira sa'aatiinis deemaa jira. Mee ergaa keessa kee jiru kamitti dabarsuu kan barbaaddu tajaajiltoota keenyaa fi saba keenyaa fi akka waliigalaatti ergaa si keessa jiru dhaamsa si keessa jiru asumarraan itti fayyadamiiti. Baay'ee jira garuu iccitii tokko tajaajiltootaaf kan fayyadu ani yeroo hundumatti anaaf kan na gargaareedha. Namni tokko waaqayyoon lafa kanarratti maaliif naa fide maaliif na uume maal narraa barbaada namni akkas jedhee yoo yaade successful ta'a. So waaqayyo wajjin ani maaliif na uumte anarraa maal barbaadda amma immoo maal hojjechaa jira fuuldurattis maal narraa eegda jedhee waaqayyo wajjin yoo haasa'ee isa of yoo beekee he is successful. So akkas godha akka nama wajjin compare of comparing godhina waaqayyoon ofuma isaatii si waame yookiin immoo na waame anarraa karoora addaa qaba sirraa karoora addaa qaba. So ani si ta'uu hin danda'udha yaa. Si ta'uu hin danda'u simmoo ana ta'uu hin dandeessu. So maaliif akka uumamne yoo beekne yoo barre directionii keenya yookiin immoo karaa keenya yoo beekne karaa sirriirratti yoo deemne we are successful. So of beeka maaliif akka uumamtan bara message kana dhaamsi kee haa ta'u namni itti galateeffatu jira gama tajaajila keetiitiin gama hojii garaa garaatiin wanti akka gargaarsaatti si bukkee dhaabbatee namni itti galateeffachuu barbaadu yoo jiraates carraa kanatti fayyadamee itti galateeffadhu. Maal seetes nama tokko yookiin nama 10 hin qabu maaliif har'allee si wajjin wal arguu koo anaaf faayidaa guddaadha. Namni hundumtu ija filannoo isaatii fi ija environmentidha. Environmental influence na. So ergan aladhee hanga asitti ga'u ayyeen namoonni baay'een gargaaraniiru. Especially immoo saba Oromoo kana baay'een jaalladha. Bakka eenyummaa koo waan ta'eef saba kana wajjin tajaajilu koo
baay'een gammadaa namoonni baay'ee na wajjin jiru na gargaaraa turanii na gorsaa turanii ammallee hojii koo wayaadaa wajjin waan wajjin deemuuf isaanillee na bukkee dhufanii ana na gargaaraa jiru so Rosi ajajatan ajajaan gaafa hojjetu. Kunillee anaaf gatii guddaadha. So nama baay'eedha. Ani gatii namoota baay'eeti. Faamiliin jira, waldaan jira, hiriyoota koo jiru. So waaqayyoon haa galateeffamu. Isa booddee immoo namoonni kan ana na beekanii anis isaan kan beeku hundumaa galatoomaa jedhuun barbaada. Haa ta'u albeema jalqabuuf hin jiraatte jalqabdee xumura albeema keetti yookaan immoo eebba isaarratti deebinee wal agarra dhiyyaadha. Akkuma natti waaqayyo carraa nuuf kennee yookaan as yookaan achitti jechuun eddeessan beekamu saboorii waaqayyo beeka waan ta'eef ni wal agarraa jechuudha. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa Galoo Show gaaffiif deebii yookaan immoo turtii faarfattuu Liidiyaa Darasii wajjin goonii kana fakkaata. Barumsa guddaarraa baratanii ta'e yaada. Maaliif ijoolleen keenya baay'een maatiin isaanii Oromummaa otoo qabanii Oromummaan keessa isaaniitu jiru dhiiga isaanii ta'e lafee isaanii ta'etu jiru. Afaan Oromoo dubbachuun akka cabaatti yookaan immoo bakka waan ta'etti kan laalanii jaallatanii miti. Isaan rakkiseeti waan ta'eef akkasitti hubadhaa fi garuu shaakaluutiin irra deddeebi'anii shaakaluutiin fedhiisaa qabaatanii shaakaluutiin afaanicha deebifanii deeffachuu hin danda'amu. Aadaa isaaniitti sabummaa isaaniitti dhiigummaa isaaniitti kan hindeeffatu waan ta'eef shaakaliin isin barbaachisaadha. Kana irraa baranne gama tokkoon dhaamsi ishee isa kanadha. Torban keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.